Hayyee gaamii ammas waan hedduu takka gaafii namatti ta'urra waan nama dhiburra agartee amma yoo lafa deemtees sooshaal miidiyaarra yoo deemtees dhalaan teenya tun gartee dhalaan islaamaa tun keessaa dhalaan islaamaa shaayiraan beekamti hijaabaan beekamti uffataan beekamti islaama jaanii dhalaa isaanii gisee dubbatan wanni dura mul'atu dhalaa dura hijaabaatu dura mul'ata san hundinuu amma hafee yoo lafa deemte dhalaa islaamaa tan qullaa deemtu agarta. Social media irra yoo albaate dhalaa islaamaa tan qullaa deemtu agarta. Ifin qaanyii dhabdee dhalaan islaamaa jechuun Yahudatti fakkaachuudhaaf karaa biraatti fakkaachuudhaaf warra amantii biraatti fakkaachuudhaaf isaan sanitti of fakkeessuudhaaf isaanitti raayif godhutti jirti. Karaa isaanii san mokorachuutti jirti jechuudha. Mee amantiin islaamaa waa'ee hijaabaa kanarratti mee maal jetti mee? Gaafii bareedduudha. Jalqaba irratti almar'atu nuurun dhalaan nuura. Gizee hijaaba uffatte nuurun alaa nuur. Nuura gartee ifa gubbatti dabalame jechuudha. Hijaabni kun nuura sii kana eegaaf jechuudha. Nuurri sii kun kadhaamu. Akka itti dhaamuu jira. Hijaabni kana gizee yoo uffatte immoo nuura sii kana isiiftiisaa jechuudha. Kana poointii kana qabachuu qaban. Dhalaa islaamaa akkamiin ilaaltu yoo jedhan akka biqila tokkooti takkaa akka muuza tokko fakkeenyaaf fudhatteeti. Abbaan adda addaa dhaabee biqilchisee guddisuu bishaan obaasee namni adda addaa irratti hirmaatee guddisuu danda'a. Garuu muuza kana firee tokko abbaa tokkotu irraa dhalatee nyaata jechuudha. Dhalaanis akka feetee tabarrujaata gooteef ibsa saaxilteef akka feete taateef hedduutti ija nama hedduu keessa galteef dhumarraa harka nama tokko galti. Kanaaf iftiisuun barbaachisaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati nyaata lama yoo asii kaan kabanaatiif qacufaa asii kaan namni qalbiin namaa kam nyaachuuf irra harkifamti qacufaa kana. Kanaafuu Yahudaan teenshinni isaanii jalqaba irraa kaasee amma kaayyoo 10 qaban gurguddoo kan islaamatti hin jallisan. Dhalaa isaanii tabarrujaata baasuun dhalaa islaamaa baasu. Eega dhalaan islaamaa baate dhiirti isaanii akka jala baatu shakkiin qaban. Kaayyoo kana ajandaa kana Yahudaan arranee galle jechuudha. Odoo nabii rabbii jiru sallallahu alaihi wasallam Madiinaa keessa Yahudoota 3 jiraachuu turan. Banu Nadiir, Banu Qurayzaa fi Banu Qaynuqaa warreen jaaniin. Yahudaan Banu Qaynuqaa jaamtu tun akka itti Madiinaa keessaa ari'amte qabdi. Kabajaa dhalaa islaamaattuuti. Guyyaa tokko intaloon islaamaa takka magaalaa isaanii dheete dahabaa fi gurgurachuudhaaf. Kana gurbaan isaanirraa ta'e Banu Qaynuqaa irraa ta'e suuqii isaanii takka magaalaa isaanii keessatti intala tana saaxiluu fadhe. Uffata fuula keenya agarsiisii jee ni didde. ساتلات بيجي نديد فأبد هنقدر نديسون نديد فحاول فأبد نديد أتجبوده فودي فأخذ بثوبها وفتزي فوده فربطها على ظهرها والمريء الرا على سين تيسي ويبتجو جرتون دويدرت يدف هجوزين الكاده فانكشفت عورتها عورانسي ساتلمت فضحكوا عليها مقالام قتون يسيرتها فلتيجو سو يسين في بيغن يرد لقيه يرد لقيه ساتلمت مقالام قتون يتخفلت خنا قربان مسلماتك خن اتلاقي أمو يروسنا تتوري جتو لالي أكمل متان سلوكه فقام بقتل هذه اليهودية قربا خنا أجيس جتو قربا يهودا خنا يهودان إسخادي قربا مسلمات خنا أجيسا نبي ربي تي في سانجد تلو اللي خي جتو نبي ربي دولي ساني لبس خبجان تلا مسلمات كاف جتو أكستي جزي ساولي كان عبد الله بن أبي بن سلول على كام منافقة قدام نبي ربي دفع وأحسن على حلفائي طلعوا لجين ورخي خنا رتي ورخون ماميلو تخيا نابلشوا درجين سدورتي حلفاء تخيا أولي جين طلع رتي هنجرتي شفاعة نبي ربي برد أبتي في كتابة سان راقت كيسوت نبي ربي فأمر بتوضيح عن المدينة مدينة را أريا أجاجة مدينة را أريا من كابيني ساني من مسلمات عليه يهودان در جل قبضة جتو دلائل إسلام ساتلو في جبن إسلام قبض ملسو الرمو سوشيال ميديا دانتي دلائل ساني عورا ساني كباس ودان ملسو دان بفهد دودان خنان الرب باتي جرتيجو ساتلاتهم كنا ما أم يوم إفدوه ديبو دمال جاهلية رت مالف جنة درم مني عورا كلها خابان توافو ترنجو جاهلية ودو أمانتان إسلام دفت أمانتان إسلام دفت أمانتان إسلام هو نور فزينتهم بنور إسلام نورا قرتين نورا إسلاما خنا بريجته فايا قوتي دوبا دلا تناسات انتخابات خنته دلا نمني جبنا متان كويك زي دلتي قبري برد دلني جرتو أولو ترى خنا بريجته أمانتان إسلاما دلا تنا فايا وفت ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ساتلتو دلا ندور ساتلتو سن ساتلتنا جي وفتح الرأي سنجي ما في جنان سندوبت هفو سنة قفة تين آداب جي جاني أما يوم نجاني إيش الدبر زمان النبي الله لوط متى جبريل سامي برانجي لفق قديم دول جعلنا عليها سافل حسن إفدوا ديمو جربا إفدوا ديمو تنجر سلامو ونرى يقمن إفدوا ديمو مارش إفدوا نين كيسا باسو تنجر ما
Eega hin deemtiroo ganneen nabiluutu bira dhaqan. Yahudaan deemtee jechuudha. Dhiirti dhiiratti dhalaan dhalatti. Korbeessatti obobsu takka agarteeti. Hin jiru addunyaa kun baasa dhageenyaan beekne jechuudha. Ilmi namaa gizee gaxiqqaata beeladaa gatti haa jechuudha. Akkana turan. Dhalaan ammoo dhalaan islaamaa akkanatti faaya gooteef. Nuura ijaan. Isaan dhalaan ifiifuu nuura. Argama ilma namaati. Nuura kana tiisuu qaban jechuudha. Kana akkanatti amantaan islaamaa kabajaa tiisuu turte. Isaan kana wallaaluudhaan gaa if duuba deebi'anii yeroo jaahilummaatti. Yahudaan dur adii baatee nuti deemte. Amma immoo sammuurraa nu taphatti. Sooshaal miidiyaa harkaa qabdi. Mana hidhaa keenya amma silkiin ta'e jechuudha. Asirra laallatan dhalaan islaamaa saaxilatanii gabbahan jechuudha. Kanaafuu hawraa isaanii mul'isan nyaata fokkotaa jechuudha. Nyaata banamee haala taa'ee qammane booda hin fuudha. Namni fuudhu hin jiru jechuudha. Nyaata paakditi. Amantaan islaamaa waan ashagame piroodaaktii haaree malee namaaf hin dhiyeessitu jechuudha. Dhalaanis akkasii kabajaa si eeggattee bikiraadhaan mana si seenuu qabdi jechuudha. Waan paakditi. Nyaata banaa ta'e kaampaanii irraa fiddee eenyu sirraa bita? Kabajaa fi gurgurina jechuudha. Kana jechuudha. Amma namni hedduun amma hijaaba kana fardeessanii ilaalan. Islaaminaa keessatti hijaabni kun dirqama moo sunnaadha kana deebi'an. Yoo uffachuu baattanis ittiin qixaaxamtu uffattanis ittiin ajareeffamtaniitu lafa jiramu namni wanni akkana qullaa filatuuf maali sunnaa ta'eeti argame. Dhalaan tun bar wanni irraa wallaalte qaamni isaanii kun awuraadha gisee jaambar qaanyee odoon ta'in bareedina mataa ifiiti. Qaamni isii kun guututti nama harkisa jechuudha rifeensarraa hanga miilaasitti. Eega qaamni kun asirraa hanga isitti kan nama harkisu ta'e isiin tun booda deemtee ammaas jaartii abbaa manaa tokko kataatu eega taate waan kana rabbiin itti kanne amaanaadha. Amaanaa kana tiisuun ammoo waajiba sunnaa miti. Amaanaadha awuraansii qaamnisii amaanaa rabbiin isii bira kaa. Hijaaba uffachuu danda'e awuraasii kana tiisuun jechuudha. Hijaabni ammoo karaa guddaa isiin ittiin awuraasii kana tiisitu jechuudha. Yoo kana dhiiste egaa awuraasii maaliin tiisitire? Amma dur kana dhiisi dhalaan islaamaa safara kophaan deemtu. Hijaaba kana gisee uffatte balaa adda addaatiif riizinii jala kaaya bara. Akka allaa yuudeen akka isaan hin miidhamneef dhiibbaan adda addaa akka irra hin geenyeef dhiirtii ijaan taaneen akka isaan hin laalleef dhiirtii dhalaan lakkaftu bara amma dhalaa taane malee hijaaba uffattee Qullaa deemu kana lakkafan. Eegaa mul'ifattee biree nama hijaaba uffatee deemu osoo Yahudaa ta'e namni itti garagalee ilaalu hin jiru. Kun yaamicha guddaa barsaa talattee jechuudha. Yaamicha gartee gochaan nama yaamaniiti jechuudha. Kaafaanii qofaa miti. Yaamicha gochaan nama yaamanii. Yaamicha yaamamee egaa namni eega yaamame. Afeerraa namni dhabuuti hin jiru. Lafaan sii jira jechuudha. Lafaan sii jira jechuudha. Gabbaatee deemudha. Afeerraa guddaa kanarraa namni hafu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkasitti ibsattaruun bareeda gaasudha akka amantaa islaamaatti dhalaan. Kanaaf dhalaan islaamaa takka satiriidhaan bareeddii sattarachuu qabdi jechuudha. Akkuma nyaanni yoon ifi lafa taa'e banaa yoo lafa taa'e waa hedduutu irra deema. Bineensi adda addaa tiitichi irra bu'aa qabalee fi maarra qabalee itti deemti. Yoo cufaa taa'e ammoo abbaan nyaata san lafa kaayyate naamusumaan dhufee nyaata. Saniifuu dhalaan islaamaa takka bareedinni isiidhaa hijaaba uffachuun dhalaa islaamaa irratti haa jiraattu jechuudha. Awuraa sattarachuun as odoo lafarra hin dhufin baru waan jannata ture bara. Hawwaa fi Aadam eega muka sanirraa nyaatanii booda wanni jalqaba isaanii irratti maal? Uffata irraa mulqaba. Kabajaan duraan jannata keessatti ilmi namaa kabajaa isaatiin wal jira jechuudha. Hawwaa fi Aadam akkasii wal jaalatan awuraa isaanii takkaa walirratti hin mul'anne jechuudha. Falamma akalaa minhaa Oguniif mukanarraa nyaatan fabadat lahumaa sawaatuhumaa. Itti gayyaate jechuudha. Qullaa waan jechuudha. Salphina jechuudha qullaa boonu. Akkana jechuun amma diliin ati daleedus akka ati qullaa taatus si gooti jechuudha. Namni lakka dilii heddummeessaa deemuun lakka rabbiirraa fagaachaa deemuun karaa rabbii kanarraa gizeete dheeyisaa deemte karaa shayxaanaa sanitti achi deemte jechuudha. Karaa qullaa nama dhaabu sanitti achi deemte. Libaasa rabbiin uffise. Libaasni kun libaasa kabajaati. Garuu hijaaba kanaan olitti immoo libaasu taqwaa dhaalika uffata taqwaa namaa kan san uffachuu san uffannaan hijaabni faaya jechuudha. San irratti nuura dabala jechuudha. Yoo san hin jiraanne egaa hijaaba uffatteetis badii adda addaa keessa kufuu mala. Libaasu taqwaa qalbiin uffattee hijaaba gubbaan uffannaan bakka nuuruun ala nuur kana bareedinni. Bareedus kana godhamuu qabus kana akka sirriitti kana fayyadamuu qaban jechuudha. Akka laaftutti ilaalinaa jechuudha bareedina keessan. Kanaaf Boonu qabdan. Akka laaftutti ilaalamu. Waan mataa isin ol qabu jechuudha. Bar dur jaahiliyyaa keessa boo dhalaa sana namichi boo eega kee bar guyyaa dhalaan dhalatte. Ammumaa hoo bar yoon if ilaalle namni dhalaa qullaa deemtu tana
lakkafee akka fedhe godheeti as booda as garagalee maal jedha Bultii fi yaaddu. bultiif hin deemu sheekh dhufee kadhata masgida dhufee sheekha dhalaa islaamaa ta'e hijaaba uffatu ta'e sattarattu لم يطمسن إنس قبله ولا takkasii sanna laalaa jaa جاء qashummee jaa شنتمت كده meeqa laaqee dhufee jechuudha hijaaba hin qabne تب عليه ta masgida jirtu ta hijaabaan deemtu tanaaf gaabba jechuudha alatti صح sana lallaaqee dhufee kuni wanni isaan kabaja achitti dhorke maali qullaa isaan deemuu isaanii saniitu achitti kabajaa isaan dhorke taniif inni asii kadhatu tona maaltu kabajaa kannee fi hijaaba isii saniitu kabajaa kannee jechuudha kanaaf namni wanni bareeduun hijaabaan bareeda yoo ati if kabaje yoo ati kabajaa fi goote namni illee kabajaa siif kanna rabbi illee si kabaja jechuudha.